miti marra dukkana borifa miti eenyutu beeka dhoksa waaqayyo yeroo beellama yaa dhufaati ni yeroodha yeroo miti marra dukkana borifa miti Subeka dhoksa waaqayyo yeroo beellama yaa dhufaati inni jallaan karaa isaa dhiisu jal'ina isaarraa sofa deebisu agawaa dhaabbatu cubbuu dhuunfaachuun irra darbanii si jajjabaachuun aga'uu Jaalalli fi araarri waaqayyoo isinii baay'ate warri iddoo garagaraa jirtan warri kallattii hunda jirtan biyyoota hundumaa teessanii warri dubbii waaqayyoo kana dhagaa jirtanii nagaa gooftaa biraa dhufee nagaa dhiiga Yesuus biraa dhufee nagaan isin gaafadhaa maqaa Yesuusiin akkam jirtu nagaa qoxxaansuudhaanii waaqayyoo bara kana keessatti yeroo jiraannuuf saatii jiraannu kana keessatti waaqayyoo karaa garagaraa kallattii garagaraatiin ergaa ergee nu fayyisuudhaaf nu jijjiiruudhaaf yeroo hundumaatitti waaqayyoo sagalee garagaraa nuuf ergaa jira. Egaa sabni waaqayyoo lammiin koo biyyi koo iddoo garagaraa teessanii ergaa waaqayyoo kana warri dhaggeeffachaa fi warri fudhachaa jirtanii sagalee waaqayyoo kana keessatti of ilaaltanii akka ittiin fayyitaniif akka ittiin jijjiiramtaniif akka iddootti deebitaniif akka firdii jalaa baatanii fi waaqayyoo ergaa guddaa kana nu ergeetu nu jajjabeessaa fi nu fayyisaa nu jijjiiraa jira. Ergaa sagalee waaqayyoo kuni of ilaalee jireenya keenyaati keessatti of ilaallaa keessatti of hubannaa keessatti jijjiiramnaa keessatti karaatti deebinaa keessatti firdii jalaa baanaa egaa dhagaanii ittiin jiraachuu yoo dadhaban firdii akka ta'e macaafni qulqulluu ergaa kana keessatti dubbata. Sagalee waaqayyoo billaa qarlamaan qarameedha. Ittiin hojjenna yoo ta'e diina muraa ittiin hin hojjennu yoo ta'e nutti deebi'ee nuun akka kutu macaafni qulqulluu ergaa guddaa dubbateera. Egaa keessatti of jijjiiruudhaaf keessatti geeddaramuudhaaf sagalee waaqayyoo kana dhageenye ittiin akka jiraannuuf waaqayyo ergaa guddaa kana ergee nu jajjabeessaaf nu fayyisaa jira. Ergichatti otoo hin galiin dura kutaa macaafa qulqulluu keessaa mee lafa tokkoon isinii dubbisa. Dhaggeeffadhaa, qalbeeffadhaa, hubadhaa, fudhadhaa, ittiin fayyaa, ittiin jijjiiramaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 11 kaasee nan dubbisa akkas jedha sagaleen kun. Kana booddees teessoo adii guddaa tokkoo fi isa teessicha irra taa'ee nan arge. Laftii fi waaqni fuula isaa dura hin baqatan. Iddoonis isaaniif hin argamne. Warra du'anis xinnaa fi guddaa teessicha dura utuu dhaabbatanii nan arge. Macaafonni hin banaman. Macaafni biraa inni warri jireenya argachuuf jiran itti caafaman tokkos hin baname. Warri du'an immoo akka hojii dur hojjetanitti akka isa macaafota keessatti caafametti firdii argatan. Galaanni warra du'anii isa keessaa turan of keessaa baasee hin kenne. Duunii fi mootummaa warra du'aniif isaan harkaa turan of harkaa baasanii hin kennan. Namni hundinuu adduma addaan akka hojii isaatti firdii hin argate. Kana booddee duunii fi mootummaan warra du'anii buufama ibiddaatti gadi hin darbataman. Buufamni ibiddaa kun du'a isa lammaffaadha.
namni maqaan isaa macaafa warra jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessa hin argaminis buufama ibiddaatti gadi hin darbatame jedha. Egaa ergaa kana keessatti guyyaan firdii ga'eera jedha. Bifa walalootiin Waaqayyo ergaa kanaanii guyyaan firdii akka ga'e karaa lama kenne, karaa jireenyaaf karaa badiisaati. Warri gaarummaa hojjetan karaa jireenyaa irratti, warra badii hojjetan warra gaarummaa hojjechuu dhiisan garuu karaa badiisaa kallattii lamaanii Waaqayyo bitaa fi mirga akka kenne ergaa kana keessatti hin dubbata. Egaa saba Waaqayyo lammii koo biyya koo guyyaan firdii ga'eera. Waaqayyo akka hojii keenyaatti gatii keenya nuuf kennuudhaaf guyyaa firdii saatii firdii baatee dhufaa jira. Eenyu abidda kana jalaa kan ba'u? Raammoo bara baraan nama nyaatu jalaa kan ba'u eenyudha? Egaa sagalee Waaqayyoo kana of ilaalee godhannee dubbii Waaqayyoo kana keessatti of ilaallee gara jireenyaatti akka deebinuuf, gara mootummaa Waaqayyootti, gara qajeelummaatti akka deebinuuf Waaqayyoo ergaa guddaa kana nuuf ergaa jira. Addunyaa ittiin fayyaa, biyya koo, lammii koo, saba Waaqayyoo ittiin fayyaa, ittiin akka jijjiiramnuuf, ittiin akka qalbii diddiirrannuuf Waaqayyoo ergaa kana ergeetu sagalee isaatiin nutti dubbachaa jira. Egaa kallattii kamiin qalbiidhaan fudhaa, dhaggeeffadhaa. Guyyaan firdii ga'eera jedha. Guyyaan firdii ga'e eenyutu of qopheesse? Haala bara kanaa otoon sitti odeesse utuma dhibooftuu aduun lixuu geesse. Utuma dhibooftuu aduun lixuu geesse. Of qopheessi maaloo firdii jalaa ba'i. Utuma dhibooftuu raammoof galaan ta'in har'a of dagattee hin gaabbita tarii. Har'a of dagattee hin gaabbita tarii. Gaarummaa hojjedhu firdii jalaa ba'uuf karicharra deemi mootummaa isaa galuuf eenyummaa kee moo'i isa borii dhaaluuf. Eenyummaa kee moo'i isa borii dhaaluuf. Firdiin faradame eenyu jalaa ba'a? Biyya lafaa moo'e eenyu galma ga'a? Qalbii diddiirrate eenyu lafaa ka'a? Qalbii diddiirrate eenyuun lafaa ka'a jedha Waaqayyo. Hunduu mataa jabaateera, hunduu laphee jabaateera. Guyyaan firdii ga'eera. Namni hundumtuu firdii jalaa ba'uudhaaf sagalee Waaqayyoo kana keessatti of ilaalee ayyaana Waaqayyoo keessa galee akka qalbii diddiirratu, akka yaada garaa geeddaratuuf sagaleen kun ergaa guddaa kana nutti dubbachaa jira. Kanaaf qalbii diddiirradhaa firdii jalaa ba'a. Barri as adeemu boo'icha hamaadha. Ati yoo hubatte mee hubadhu karaadha. Mee sittaa deebisu gooftaan kee araara. Mee sittaa deebisu gooftaan kee araara. Adaraa dhalootaa firdii jalaa ba'a. Dukkana gadhiisaa karaa walii ta'a. Gorsa waliif kennaa galaa walii ta'a. Gorsa waliif kennaati galaa walii ta'a. Walitti faradiinaadha Waaqayyo. Wal gorsa, wal qajeelcha, wal hubachiisa, galaa walii ta'aatii karaa jireenyaa walitti agarsiisa. Si walitti hin galiin ba'aa ormaa baatte, of hin xureessin midhaan ormaa nyaatte, gooftaa hin komatiin dallaa ormaa dhaqxe. Gooftaa hin komatiin dallaa ormaa dhaqxe. Hojjetaa fakkaatta yommuu waldaa dhaqxu mee gara galii ilaali. Maal inni si duubaa wajju waan dhoksite keesse ijji gooftaan argu. Waan dhoksite keesse waan si duubaa wajju waan duuba kee dhoksite mana Waaqayyoo keessaa hojjechaa jirtu ijji Waaqayyoo argaa waan jiruuf dafii of sirreessi yaada garaa kee geeddaradhu gara Waaqayyootti akka deebitu Waaqayyoo ergaa kana nuuf ergaa. Haadha hiyyeessaa gargaari galmee galmeeffadhu gatii kee hin dhabdu gooftaa dhaggeeffadhu waan gooftaan jibbu hunda safeeffadhu waan gooftaan sirratti jibbu hunda safeeffadhu. Warra dhukkubsatan itti gorii gaafadhu gooftaan si gaafata galmee gubbaa kaawwadhu guyyaa inni dhufutti miindaa olii eeggadhu. Guyyaa inni dhufutti miindaa olii eeggadhu malee lafa kana akka hin taane hin dagatin. Warri hidhaman komii sirraa qabu yommuu gaafatamtu olii biraa nafu. Guyyaa inni dhufutti hunduu miindaan dhabu. Guyyaa gooftaan dhufutti hunduu miindaan dhabu. Boru boo'u mennaan har'a boo'uu sii wayya. Muka jireenyaa nyaachuu wayyaa keenya miichan. Kakuun haa dhalatu mee jabaannee miixan. Kakuun haa dhalatu mee jabaannee miixanna.
firdii jalaa ba'uuf abboomicha raawwadhu. Maatiyos 7:21 hanga 23tti dhaqiitii gaafadhu. Kana jalaa ba'uuf hojii gaarii jabaadhu. Kana jalaa ba'uuf hojii gaariitti jabaadhu. Wanta idola no falale itane hunduma simana Oni mo budina non tane wachuma timne diditana Atuna fanuta sisere agamin kenya wasmiti Aga ubari walaluma Wamichi kenya badif miti Altuna fanuta sisere Agamin kenya wasmiti Aga ubari walaluma Wamichi kenya badif miti Aga undu kana chirachun Aga uyirichi gaera Aga uifatu debina Aga unguyani atera Aga undu kana chirachun Aga uyirichi gaera Aga uifatu debina Aga unguyani atera Safara chum chirawana rafa Tamne buwa shabali Jigari faman rabar bajam kanenda gati Safara chum chirawana rafa Tamne buwa shabali Jigari faman rabar bajam kanenda gati Guyyaa firdiitti gooftaan maal si gaafata? Maatiyos 25:31 hanga 46tti dura koo dhaabbata. Seeraan hubachuudhaaf dubbisaa caaffata. Seeraan hubachuudhaaf dubbisaa caaffata. Imaanaa sitti kenname galma geessisteetta. Saban sitti kenne laga ceesisteetta. Dadhabaa argite jajjabeessiteetta. Dadhabaa argite jajjabeessiteettaa'u jedha gooftaan guyyaa dhumaatti. Kanaaf hin dagatin. Gooftaan guyyichatti nama meeqa abdata? Lakkoofsatti yoo galche nama meeqa argata? Fuula isaatti dhiyaachuuf eenyu cubbuu lagata? Fuula isaatti dhiyaachuuf eenyu cubbuu lagata? Gaggeessitoon, luboon, paasteroon, tajaajiltoon, raajoon, faarfattoon guyyaa firdii beektu? Ulee tikaa cabsitanii maaliin saba eegdu? Karaa gadhiiftanii hallayyaatti deemtu. Karaa gadhiiftanii hallayyaatti deemtu. Iddoo hundumaatti firdiin jallateera. Nan ka'a jedhee Yesuus kakateera. Yeroonni dubbate gurra koon dhaga'eera. Yeroonni dubbate gurra koon dhaga'eera. Baattis gori lixattis, kaabattis gori kibbattis firdii jalaan baatu. Bineensaan hin nyaatamu namni fannoo baatu. Maaf callistee ciiftaa? Maaf callistee ciifta tattaafattee hin qaatu? Maaf callistee ciifta tattaafattee hin qaatu? Fardi firdii fe'ame kunoo dhaabbachaa jira. Eenyutu itti qajeelaa hunda gaafachaa jira. Biyyi lafaa kunoo hunda nyaachaa jira. Biyyi lafaa kunoo hunda nyaachaa jira. Ilkaan qabamoo biyyi lafaa kun nama otoo hambisiin alaanfachaa jira. Harkaa ba'uudhaaf mee jabaadhaa yaa fira. Harkaa ba'uudhaaf mee jabaadhaa yaa fira. Har'a bara kana keessatti biyyi lafaa dhaloota alaanfatee fixe. Dhaloota laphee nyaatee fixe. Dhaloota sammuu nyaatee fixe. Dhaloota harkatti mul'ata ajjeesee fixe. Dhagaa lammii ko, dhagaa biyya ko, dhagaa wanti darbuuf jiru, wanti hafuuf jiru, wanti gubachuuf jiru, wanti boru kasuu ta'uuf jiru. Biyya lafaa kana keessatti waan boru dhiifnee deemnutu har'a nu nyaatee iddoo jireenyaa nu dhowwachaa jira. Addunyaa maalirra jirtu? Alaanfatamne, nyaatamne, baay'ee dhiidhamne. Kanaaf biyya lafaa kana harkaa ba'uudhaaf mee jabaadhaa. Yeroo qabdanitti fayyadamaati. Jabaadhaati yaada keessan qalbii keessan mootummaa Waaqayyootti hidhaatti hafuura Waaqayyoo faana walii galaa. Dhaamsa jedha. Dhaamsa.
dhaamsan isinii qaba. Dhaamsa kana qalbii keessaniin sirriitti fudhadhaa. Itti yaada keessan barbaadaa. Waaqayyo balbala dhaabbata. Gatii nama hundaa harka isaatti baata. Jaalala Waaqayyo eenyutu raawwata? Jaalala Waaqayyo eenyu kan raawwachaa jiru? Yeroo ammaa kana keessatti kan Waaqayyo nurraa barbaadu, kan Waaqayyo nurraa fedhaa jiru eenyutu raawwachaa jira? Inni gaggeessu, inni luba ta'e, inni lallabu, inni faarfatu, inni raaju, kallattii kamitti inni saba ta'e jaalala Waaqayyo raawwattee jiraachaa jirta moo akkumatti teessoo guuttee taa'aa jirta laata? Biyya lafaa dhaggeeffadhaa. Kanaaf jaalala Waaqayyo akka raawwattaniif Waaqayyo ergaa kana nu ergee nu gorsaa fi nutti dubbachaa nu jajjabeessaa jira. Waaqayyo hin madaala hojii nama hundaa isiniin dabarsa ergaa narraa fudhaa. Waaqayyoon gadhiistee amma qobaa bultaa? Waaqayyoon gadhiiftee amma qobaa bultaa? Waaqayyoon gadhiiftee qobaa buluu hin dandeessu. Kanaaf Waaqayyo wajjin jabaadha. Waajirri mootummaa, manni yaalaa, manneen barnootaa, manni baankii, manni sirreessaa, manneen amantaa, baalit, kaaba kibbi, firdii jallistan, eeguu dadhabdanii seera cabsitan, dhugaa dabsitanii soba labsitan. Dhagaa dhugaa dabsitanii soba labsitan. Warra hin amanneef carraan isinii kenna. Ortodoksoota musliimota dhaabbannee sin eegne. Obbiran dabarsiinaa maaloo waamicha keenya. Obbiran dabarsiinaa maaloo waamicha keenya. Koottaa gara Waaqayyootti. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Wanti darbu sin goyyoomsiin. Waan darbu waan hafu of goyyoomsite biyya lafaa keessatti haftee lubbuu kee hin balleessin. Gara Waaqayyootti koottaa. Waamicha keenya dhagaa gara Waaqayyootti koottaa. Kaabarra kibbarra baraarra lixarra warri jirtan ergaa kana warri dhagaa jirtan waamicha kana hordofaa gara Waaqayyo koottaa. Ammas ergaan isinii dabala. Gatiin nuti argannu ganama miti galgal. Carraan fayyinaa kan nuti argannu ammadha. Carraan fayyinaa kan nuti argannu ammadha. Amma carraa fayyinaa balbala fayyinaa banee nu eegaa jira Waaqayyo. Koottaa dafaa jedha Waaqayyo. Harkaraara isaa bal'isee. Amantaniitti jiraachuu warri dadhabdan waan darbuun warri gooftaa gantan daddafaa deebi'aa utuu isaatii qabdanii otoo isaatii qabdanii daddafaa deebi'aadha Waaqayyo. Warri amantanii gooftaarraa galagaltan waan darbuutti warri yaada keessan hirkifattanii imaanaa Waaqayyo gattanii iddoo aarsaa Waaqayyo irraa fuutanii hadaraa Waaqayyo isinitti kenne awwaaltanii dhoksitanii gooftaarraa warri galagaltan har'as Waaqayyo harkaraara isaa bal'isee dhaabbatee isin eegaa jira. Duunaan yeroon hin jiru. Duunaan du'a lammaffaadha. Carraan argattan du'a keessatti har'a otoo yeroon jiru otoo saatii jiruuti daddafaatii gara kootti deebi'aa isiniin jedha Waaqayyo. Kanaaf warri amantanii imaanaa Waaqayyo fudhattanii maaddii Waaqayyootti dhiyaattanii warri har'a immoo haala tokko tokkoon gooftaa gantanii biyya lafaa keessaa joonjaa jirtanii yaada garaa keessanii haareffadhaatii gara gooftaatti deebi'aa. Tiksitoonni warri imaanaa fudhattani tiksuudhaaf warri karaa buutan ibsaa qabsiifadhaa wayyoo qilee buutan ibsaa qabsiifadhaa ibsaa keessan dhaame qabsiifadhaa. Wayyoo qilee buutan warri raajotaa maaloo na dhaggeeffadhaa. Gorsan isinii qaba tolchaa na qalbeeffadhaa. Raajummaa keessan mee adda baafadhaa. Luboonni firdii jallistan iddoo aarsaa Waaqayyo hirmii galchitan of oolchuuf jettanii dhugaa jallistan. Of oolchuuf jettanii dhugaa jallistan. Egaa waa'ee firdii kanarra hin tarreessu waan amma ta'aa jiru
waan hadhambataa jiru hundayyuun dhaggeessu nu baraari Yesuus lubbuu keenya balleessu nu baraari Yesuus lubbuu keenya balleessu jireenyatti galla firdii jalaa baaneeti jaalalaan jiraanna maaloo jibba keessaa baaneeti walaleessaan dubbichaa hojjetaa wangeelaa guddisaa daanyeeti ameen. Waka